Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa eebbisu gocha keessan inni qofaan na deebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota raaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanee Hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee bakka argataa hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee bakka argataa. Hordoftoonni kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun televezyiina Mo'aati. Televezyiinni Mo'aa har'a magaalaa Adaamaatti argamuudhaan Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaa keessaa barattoota baratan gartuu dhugabaatii kanaa wajjiniin gaaffiif deebii gochuudhaaf argamnee jirra. Egaa wangeelli har'a nama dhuunfaarraa kaasee hamma dhaabbileetti itti maayii baanu kun dhaamsa abbootiin keenya kaleessa kaa'anii guyyaa har'aa dhaloota kanatti dabarsanii dhaloonni kun immoo ergama fudhatan kana dabarsuudhaaf irratti hojjechaa jiran isaan waliin gaaffiif deebii goonaa hamma xumura sagantaa keenyaatti waliin turtii gaarii isiniin jenna. Tole baga nagaadhaan dhuftanii maqaa kee irraa eegallu. Maqaan koo Yoosef Bushuraan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa iddoo Boondoo jedhamtuttidha. Kanan baradhu as Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti damee barnoota Elektirikaal Injiinaringiidha. Fookas Astuutti garee dhuga baattotaa kanaa wajjin hojjedha jechaadha. Koree giddu galeessaa keessaa qindeessaa isaanii ta'een hojjedha. Tole galatoomii. Tole atis maqaa kee irraa eegallu laata? Hundumaa dura Waaqayyo isa gargaaree guyyaa har'aa nuu kennetti baay'ee gammadaa. Maqaan koo Gulummaa Dhaabaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Ambooti. Kanan baradhu immoo as Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaan baradha. Dameen baradhu immoo damee barnoota Elektirikaal Injiinaringii Ekstiriimiin koo Elektirooniks and Kominikeeshin Injiinaringiin baradha. Kanan tajaajilu immoo asuma barumsa koo barachaa jiru as Fookas yookaan Fellowshippii Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti garee dhuga baattotaa keessatti gaggeessaa ta'eetan hojjedha jechuudha. Tole Yoosef Bushuraa akkasumas Gulummaa Dhaabaa waamicha keenya kabajanii yeroo nuuf laattaniin waliin gaaffiif deebii gochuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota televezyiinii Mo'aatiin guddiseen isin galateeffadhaa. Baga nagaan dhuftan. Toleme gara gaaffiif deebii keenyaatti yommuu dabarru gartuu dhugabaatii kanatti akkamittiin dhuftan? Isin yeroo barattoota biyya yeroo sadarkaa tokkoffaa lammaffaa irra jirtan wantoota kana wajjin wal qabatee jiramoo garuma mooraa yuunivarsiitii kanatti erga dhuftanii booda laata gara mul'ata kanaatti kan dhuftan? Garee dhuga boomsaa kanatti ani kanan dhufe durumaanii yeroo achi biyyatti baradhu jechaadha. Macaafa qulqulluu qoruudhaaf namoota yaada garaagaraa irratti falmii kaasanii wajjin mari'achuun jaaladha. Haa ta'u malee yeroo sana agas qindaadhaa fi mijataa ta'e namootatti dhugaa ba'uudhaaf gareen dhuga boomsaa dhaabbatee sana wanti jedhamu hin jiru. Kanumarraa kan ka'e garee kanatti dhufuu kan danda'anii ofuma koodhaa kaka'umsuma ofii kootiitiin kana malees ijoollee gara yuunivarsiitii turanii achas deebi'an irraa yaada isaa hirmaachaa maal akka ta'e maal akka hojjetan odeeffannoo garaagaraa waan fudhadhuuf macaafa qulqulluus baay'inaan gaafan dubbisu gara kanatti waan na qajeelchuu fi garee kanatti dabalamuudhaaf dhufee as keessatti argadhe jechaadha. Yunivarsiitii Fookas Yunivarsiitii keessa gaafan seenu Fookas astu gaafan seenu jechaadha. Isaan gidduutti argamee wajjiniin garee dhuga baatii kanatti dabalamee hojjechuudhaaf akka kanattiin gara kanatti dhufe jechaadha. Fookas astuu yommuu jettu maal hiikasaa? Fookas astuu kan jennu Fookas Fellowshippii Afaan Oromoo barattoota yuunivarsiitiitii walumaa gala Itoophiyaa guutummaa irratti kan hojjetudha. Inni kun kan barattoota afaan Oromoodhaan waaqeffatan barattoota afaan Oromoo Fellowshippii Oromootu hin taane Fellowshippii Afaan Oromoodhaan waaqeffatamudha. Guutummaa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti argama walumaa galatti jechaadha. Inni anasitti waaqeffadhu Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti Fookas astuun gaaddisa ijoollee ta'ee kan hojjechaa jiru Fellowshippii baay'ee namatti tolu. Gulummaan maal jetta?
Ani egaa akkuma beekamu dursa osoo gara yuunivarsiitii kanaa dhufee joinin godheen dura waldaan keessa jiraadhu keessatti waldaan koo magaalaa Amboo keessa achitti gartuu garaagaraa keessa galeen tajaajilaa ture garuu gartuu kana hin beekun ture jechuudha achitti. Haa ta'uuti garuu barattoota yuunivarsiitii naannoo biraarraa dhufanii ganna infoormeeshinii waan tokko tokko sababiin dhaga'uuf yaadni koo baay'ee achina jiraa ture jechuudha. Kallattumaan naannoo biyyaatti hagas hojjechaa hin turre garuu kallattumaan akkan yuunivarsiitii kana galeen dhufee fellowshippii Yuniversiitii Saayinsii Teknooloojii galee eddan fellowshippii sana galeen booda saamsira tokkoffaatti akka carraa akka fellowshippii keenyaatti garee tajaajilaa kam keessayyuu galanii tajaajiluun hin danda'amu ture yeroo sanatti jechuudha sa'aatii kanatti illee yoo ta'uudhaa baate. Haa ta'uutii garuu ani dheebuu nan qabu akkuma dhufeen garee akshin tiimii yookaan garee dhuga baatota wangeelaa kana keessa galii tajaajiluudhaaf fedhii guddaan qaban ture. Garuu sababii sanaatiin daangaa waan ta'eef koroota warra yeroo sana irra jiran illee gaafadhee ani garee kana galee tajaajiluun barbaada anichi keessatti bakka waaqayyo sana barbaadeera achi keetti hojjechuun barbaada jedhee gaafan gaaffii isaaniif dhiyeessu lakkii saamseera kana barumsa baradhu akaadaamikaaliidha waan garaagaraa waan miidhamtuuf saamseera lammaffaa kumteetti eeggadhu naan jedhanii garuu obseetuman bakka saamseera lammaffaa sana ga'ee ergan saamseera lammaffaa sana galee jalqabuma kallattiidhaan gara garee kanaan galee achirraa ka'ee egaa eenyummaa gosa dhugaa eenyummaa gosa sirrii garee dhuga baatota wangeelaa kana keessattan ofii koo of argee jechuudha. Mi gartuu dhuga baatii kanatti dabalamuudhaaf yookiis dhuga baatii kana hojjechuudhaaf maaltu isin kakaaseeti gara kanatti kan dhuftan filannoon keessan kan kana ta'e maalirraa kaatanii laata wanta yaaddan qabdu waan isinitti dhaga'ame jira laata? Garee kanatti dabalamuudhaaf wanti si kakaasu wanti biraan hin jiru. Inni guddaaf jalqabaan jaalaladha. Ati ofii keedhaa gammachuu qabaattee, nagaa qabaattee, boqonnaa qabaattee, iddoo gaarii raftee, waldaa gaarii keessatti waaqeffatta ta'a. Waldaa gaarii keessattis guddatte ta'a. Namoonni immoo gaafa koomunitii keessa gasseentu rakkina gurguddaa keessa jiru, qorumsa gurguddaa keessa jiru, rafanii nagaan qabanii sana gaafan argu bakka jaalalli inni gooftaa Yesuus jedhu maaloodhaa wanta jedhamutti yaadottan keessaadhaan akka dhuunfaa kootti ofii godha. Jaalalli maaloodhaa? Amma namoota kanatu nan jaalladhatee wanta gaarii kanatti achi as fiduu hin qabu ani. Innaa hiikkaan jaalalli dhugaan wanta minyaa'aadha ta'e wanta gaariidha ta'e ofii argatte nama jaallattuuf laachuu jechuudha. Itti gaafatamummaan irra jiru immoo nama hundumaa jaallachuu erga ta'e nama hundumaa erga nan jaalladhatee nama kanaaf kennuu kanan qabu qabeenyi guddaan maqaa guddaa isa ta'e maqaa Yesuus Kiristoos kan akka ta'een adda baafadhe anaaf kaka'umsa guddaaf jalqabaa kan naaf ta'e jaalalaa baqa jaalaladha. Dabalataan immoo arraabboonni natti kennan deemi amma gaafa duututti wangeela kana lallabe kan jedhan kaka'umsa lammataa naa ta'e na gargaareera jechuudha. Mee achumarraa utuu hin ka'in yeroo biyyaa baatee wanta tokko godhanii si geggeessan waldaan kee. Mee sanumatu keessa keetti hafee gara kanatti dhufte moo laata? Macaafa qulqulluu fi dungoo jettee dungoo qabsiisanii sitti kennan yeroo jedhamu. Mee sanarraa kaatee fi laata? Baay'ee namatti tola yaa. Sana gaafa yaadadhu maantu na qabata jechuun adaraa guddaa ture. Wangeelli hin jira. Wangeelarra immoo dungoo kaa'aniitu jiru. Wangeelaaf dungoo irra kaa'amee jiru jecha yaaddeetta baay'ee inni ifa jechaadha. Wangeelli siluma yoo ofiisaadhaa ifadha. Garuu nama ibsuu barbaada. Si galee? Kanaaf iyyuu waldaan kun maal godha sitti fakkaata? Wangeelarra dungoo kaa'aniitu ibsaa kana. Ibsi jedhanii adaraatti kennanii bu'aan hirkaa fuudhe jechaadha. Imimmaan qabachuu amma dadhabutti. Guyyaan sun guyyaatti namoota hundumaa wajjin gargar baanu turre namoota sanaan gargar ba'uun kan na boosisaa turan. Adaraatti kenname sun ulfaataa ta'uu isaa adda baafachuurraa hin ta'e baay'ee na boosise sun kaka'umsa baay'ee naa ta'eera. Bakka adaraa sana nyaachuu hin qabu nama adaraa nyaatu ta'uu hin qabu waan ta'eef kaka'umsa guddaa naa ta'e sunis gara hojii kanaatti baay'ee na kakaase jechaadha. Mee gulummaan atis waan fudhattee baate hin nabdu jedheen yaada akka waldaatti waldaa keerraa wanta dhaamsati fudhattee baate hin dhibu mee akkamitti baate laata? Isatu ka'umsa sii ta'e moo maanni laata? Egaan gaafuma achi xumuree gara kanaa dhufuudhaaf jedhu waldaan imaanaa guddaa natti kenniteedhanii achi dhufee naaf kadhatanii imaanaa guddaa bakka abbootiin namatti kennuudhaaf akka abbootiitti wangeela kana isaarra dhufee nu bira ga'e kana ukuttaa baay'eedhaan reebamsa baay'eedhaan caccabuu baay'eedhaan du'uu baay'eedhaan dhiiguu baay'eedhaan wangeela dhufee har'a nu harka ga'e kana darbeellee as yuunivarsiitii galee imaanaa kana akkan hin daganneef cimsanii baay'ee jechuudha. Waldaan imaanaa natti laattee jirti jechuudha. Imaanaa sanas immoo ani imaanicha nyaannee
gooftaan amma na gargaaretti afurri waaqayyoo na gargaaree imaanichallee hamma har'aatti hamma waaqayyoo na gargaare hojjechaa jira dhaabachaa jira gara fuulduraattis immoo hojjechuudhaaf keessi koo banaa fi waaqayyoon illee yeroo baay'ee irratti kanan kadhadhaa jechuudha. Tolee kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televezyiina mo'aati. Qophiin qophii dirree wangeelaati. Qophii dirree wangeelaa irratti gaa keessummoota isin cina kootti argitan kana barattoota saayinsii fi teknooloojii Adaamaa irraa baratan Yoosefii fi Gulummaa affeeradhee qophii dirree wangeelaa irratti isaan waliin gaaffiif deebii gochaa jirra. Egaa barattoonni kun wanti isaan godhan imaanaa abbootaa fi waldaa kiristaanaa isaaniirraa fudhatanii ba'an magaalaa Adaamaa keessatti galmaan ga'uudhaaf hamma waaqayyo jabina isaaniif kennetti akka hojjechaa jiran gaaffiif deebii isaaniirraa hubachuun ni danda'ama. Egaa waldoonni kiristaanaa kun barattoota waldaa isaanii keessa jiranitti akkuma kana dhaamsa kana dabarsuun dirqama itti ta'uun isaa hin hafu. Kanaaf waldooleen kiristaanaa kutaa biyyaarra jiru isa kana irratti hojjechuun ga'ee tokko ta'ee akka mul'atu asumaan dhaamsa isiniif dabarsaa. Gaaffiif deebiin keenya ammas akka itti fufetti jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tolee, Gulummaa fi Yoosef yeroo kutaa biyyaarraa dhuftan gaafa magaalaa kanatti seentanii yookiis gara mooraa yuunivarsiitii kana seentan wantooti isin fudhattanii kaatan yookaas mul'ata adaraa waldaan isinitti laatte kana galmaan ga'uudhaaf wanti isin rakkise hin jiru laata? Yeroo kamiyyuu yoo ta'e environmentii haaraatti gaafatattu waan haaraa nama si quunnama, waan haaraa nama agarta. Mooraa yuunivarsiitii gaafan dhufu anaaf wanti hundumtuu haaraa waan ta'eef akka carraatee yaanaa koo keessa namni yuunivarsiitii keessa jiru hin jiru, nama beekullee hin qabun ture. Wanti hundumtuu iddoon cheerchii dhaqullee hin beekun ture jechuudha. Waldaa kiristaanaa hin jirtu wanta jedhamu. Namni hundumtuu afaan kan biraa waan afaan dhaga'uu hin dandeenye dubbata ture. Afaan dubbadhu kana namni dubbatu baay'een hin jiru ture mooraa keessa naannoo koo jechaadha. Amma barbaadee argadhetti. Innaa baay'ee rakkadheen ture jechaadha. Innaa gufuunatti ta'e ture haalonni mooraa yuunivarsiitii gaafa dhuftu gaa wanti hundumtuu haaraadha akkuma ati beektu. Afaan haaraadha, akkaataa waliin jireenyaa haaraadha, bakki jireenyaa haaraadha. Moorichumti iyyuu immoo ofiisaatii iyyuu haaraadha. Suni rakkoo guddaa fidee ture. Iddoo waldaallee amma guyyaa 14 waan akkasitti hin deemnen ture. Garuu akka carraatee barattoota focus astuudha waaqeffatanii wal argadhe isa booda isaan fudhatanii deemanii bakka akkuma kanaan gara abjuu gootti akkan dhufaa jiru bareen gammachuu guddaadha isaan wajjin hirmaachuutti jalqabe jechuudha. Mee yeroo gara gartuu kanatti dabalamuuf yaaddee mul'ata kana isa fudhattee baateedha. Akkamittiin jalqabdan laata? Yeroon dhufe garichi garee gaarii ture, garee hojii jalqabeedha. Hojii jalqabanii ijoollee leenjisuu, deemanii dhugaa bahuu waan kana jira. Yeroo dhufnu jalqabbiidhaaf amma nu rakkisne jechaadha nuni. Dhufnee naannoo numa seenne nunis disciple nu godhanii nu barsiisanii na bakka ijoollee ciccimootu jira ture achi keessa. Ijoollee baay'ee waaqayyo eebbise. Ijoollee sammuudhaanis barnootaan waan hundumaan eebbifamootu keessa jira. Innaa baay'ee nu rakkisne jechaadha. Baay'ee nu rakkisne isaan jalqabbii irratti jechaadha. Jalqabbii irratti baay'ee rakkina hin qabu. Jalqabamee waan jiru waan ta'eef gammachuudhumaan barnoota keenya hojii keenyatti fufne jechaadha. Baay'ee namatti tola. Galatoom. Gulummaanis mee siin wanti haaraa sitti ta'e hin jiru laata gara mooraarraa yeroo dhufte mul'ata kana gara hojiitti jijjiiruudhaaf wanti rakkoo sitti ta'e haaraa sitti ta'e hin jiru laata? Egaan akkuma beekamu gaafa gara maatiitii gara yuunivarsiitii kamiyyuu gaafa deeman wantoota baay'eetu haaraa namatti ta'a. Jireenyi waan baay'ee kompleeksii namatti ta'a. Haa ta'uutii garuu sana keessatti tokko imaanaa natti kenname sana yaada sammuu kootti. Lammaffaa immoo akkuma nama fooniitti kaayyoo maaliif akkan dhufe ofii kootiin keessa kootti ofii koo hubachiisaa hamma danda'ame rakkinoota jiran wantoota haaraa natti ta'anii as keessa yuunivarsiitii kana keessa jiran dandamadhee ariifadhee yeroo jalqabaatiif fellowshipiin keenya fellowshipiin barattoota saayinsii fi teknooloojii Adaamaa na simatanii gara tokkummaa isaanii kanatti na dabalanii jechuudha. Egaan gaafuma kaampaasii keessa galan jireenyi haaraa namatti ta'a, nyaanni haaraa namatti ta'a, bishaan haaraa namatti ta'a, haalli barattoota faana jiraatan haaraa namatti ta'a, haalli iddoo bultiillee doormii biyyatti yeroo maatii bira jiraannutti akka barbaanne tokkoonis buluu dandeenya tokko tokkooni asitti garuu gamtaadhaan jiraanna
Wantoonni bakka barumsillee haalli barumsaallee akka biyyaaf akkasii garaagarummaa guddaa qaba. Sanuma irra darbee garuu maaliif akkan dhufe maaliif akkana waamame beekee bakka haala hundumaa keessa darbee har'a gahuu danda'eera jechuudha. Kanumarraan ka'een gaafan gadicha galu irra caalatti bu'uura guddaa kan naaf ta'an gaggeessitoonni tiimii garee dhuga ba'umsaa sanarra hojjetan baay'ee waan guddaa keessa koo ka'anii baay'ee gareen sun dhiibbaa guddaa jireenya koo hamma duraarraa narra hangeessanii karaa hafuura jechuudha. Bu'aa guddaa naa buusee kunoo har'a ija kana argachuu kootiif ija kana qabaachuu kootiif gooftaan na gargaare jechuudha. Waaqayyo na galatu. Tole mee isin barattoota sadarkaa gaggaariirra barachaa jirtanidha. Barattoota injineering barachaa jirtanidha. Tajaajilaaf barnoonni akkamittiin wal duukaa deema laata? Hin ulfaatu wantoonni kun yeroo keessanii wajjiniin akkamittiin ilaaltu isa kana akkamittiin gara sanatti dhuftan? Egaan jalqabuma uumama namaarraa yookaan namni maaliif uumamee jennee yaaduun dirqama keenya jechuudha. Namni akkasumattiin nyaatee dhugee fuudhee dhalchee mana godhatee akkasumatti waanuma taraa namni biyya lafaa tokko jiraatu callisee namoonni baay'een jechuudha. Akkatti jiraannee akka dabarruun miti kan uumamne jechuudha. Namni kan inni uumameyyuu kaayyoon namni uumameef waan uumame tokkoof galmaan ga'ee Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume isa uume waaqessee akka darbuuf namni kan uumame jalqabumaa jechuudha. Malee barumsum kana dhufee gulummaan Adaamaa saayinsii fi teknooloojii baratee asii eebbifamee bahee hojii haa qabatuudhaaf Waaqayyo fidee Adaamaa keessa nan keenya jechuudha. Ani hojii akkan hojjedhuuf dhiibbaa tokko asirratti akkan geessisuuf asitti ija tokko godhadhee ijaan asitti godhadhee baheen immoo dhaloota biraarrallee dhaqee dhiibbaa uumee wangeela kanaaf hojii bu'aa qabeessa ta'e tokko wangeela imaanaatti kenname tokko akkan dabarsuuf lafa kana Waaqayyo fidee na kaa'e jechuudha. Kanaaf dhiibbaan baay'een hin jira akka barumsa kee irratti wanta garaagaraa akka ati effectively wanticha hin goone wantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Garuu nuti namoonni hafuuraa immoo gama hundumaan namoota ciccimoo namoota hubatoo ta'uun nurra jiraata jechuudha. Tokko karaa hafuuraas karaa foonis dhibaa ta'uun nurra hin jiraatu. Gama kamittiyyuu namoota ciccimoo namoota gagga'oo ta'uun nurra jiraata jechuudha. Yeroo dhuga ba'umsaatti yeroo dhuga ba'umsaa yeroo barumsaatti yeroo barumsaa yeroo keenya iskeejul godhanne jechuudha. Yoo itti fayyadamne wanti dhiibbaa nurratti godhu hin jiru jechuudha. Hundumaarra immoo ija keenya isa gaaraarraa kaawwachuudha malee isa lafaa kanarra miti jechuudha wanti guddaansaa. Maaliifi umuriin nuti lafa kanatti qabnu umurii muraasa jiraanna. Umurii jiraannu kana keessatti immoo wanta Waaqayyo nu keessa kaa'ee wanta Waaqayyo nu uume sana hin hojjenne yoo ta'e boru gaafatamuun keenya hin oolu. Kanaaf haalota kanatti jira jechuudha. Tole. Galatoomii baay'ee. Mee Yoosef asirratti waan jettu hin qabaattanii yaada? Namatti tola baay'ee. Mooraa yuunivarsiitii keessa gaafa jirtu biizii wanta nama tokko jira. Wanti dubbistu hin baay'atu. Wantoonni dubbistu hin baay'atu bakka. Hundumtu na dubbisi hin jedhaa. Iddoo DSTV yeroo itti nama baay'inumaan agartaa. Laayibireerii yeroo itti nama baay'inumaan agartaa. Kaaffeettis nama nagartaa. Laawunchii garaagaraa yoo deemte nama nagartaa. Amma kun bakka namni iddoo hundumaa jira. Yoo isa laayibireerii dhaqxee hundumtu qo'achaa irratti yaaddeef innaata bakka. Yoo immoo isa DSTV dhaqxe immoo teessee wajjin irraa tofta. Kana hundumaa namni pilaanii yookaan immoo karoora ofiisaa qabu arreenjii godhate keessa bahuu ni danda'a. Amma hojii hafuuraatiif yookiin tajaajila kootiif barnoota koo akkamitti walitti fide kan jedhuu fi ana ofii kooti pilaandi yoon ta'e jechaadha. Yookaan karoora dhuunfaa kee qabaatte homtuu hin dhibu. Inni guddaan inni caalu kamii itti hojii Waaqayyoo caalchifatte warri kaan ofii isaanii toora galu dugda isaa duuba galu jechaadha. Kanaaf iyyuu homtuu wanti si rakkisu hin jiru. Nan hojjedha jedhi duwwaa. Namoonni ikkoo iddoo bunaa iddoo garaagaraa ta'anii yeroo baay'ee dabarsu. Nuun garuu yeroo boqonnaa keenya mana Waaqayyootti yeroo boqonnaa keenya leenjii garaagaraatti guyyoota boqonnaa dhaqabnuu fi iddoo gaariidha jedhamanitti namoota Waaqayyoo wajjin haasa'uudhaaf namoota Waaqayyoo jajjabeessuudhaan dabarsina. Kanaaf waanuma dhiibbaa tokko narratti hin qabu. Akka kanatti wal simsiiseen deddeebi'aa ture jechaadha. Mee tajaajila kana yeroo dhuga baatii kana bifa maaliitiin laata isin kan dhugaa baatan akkamittiin kaatu gaafa ba'uuf jettan maal gootu yeroo waliin maree godhatanii baatu moo abbabbaan karama iddoo jirutti waa hojjeta laata? Gaariidha. Action tiimii yookaan gareen dhuga baatotaa kan jedhamu kuni guyyaa torbeetti guyyaa tokko wal argaa.
guyyaan dhugaa baamu waliigalteedhaan hin kaa'ama. Inni kun karaa baay'eedhaan jira. Dhuunfaadhaan indiviijuwaalii kan jedhamu jira. Dhuunfaadhaan namoonni torban keessaa tokko qaban jiru. Guyyaa baan dhugaa baan jechaadha. Akkuma kana piree wook yookaan immoo waliin kadhachaa deemu kan jedhamu jira. Walii wajjiniin kadhachaa rooti deemtu jira karaarra. Nama akka carraa yoo argatte itti dubbatta. Kanaa achi laficha irratti kadhataa deemta jechaadha. Laficha irra deemtu isaa irratti kadhachaa deemta bakka callumeettee jechaadha. Mooraa keessatti sin godhama wanti kun. Piree wook kan jedhamu kadhataa deemta bakka mooraa keessa deemta kadhataa. Laficha nuu kenni waaqayyo jechaadha. Nama lama taatee harka wal qabattee kadhataa deemta. Utuu eenyu sirriitti hin barreechaadha. Akkuma kana dhugaa bahuu sin dandeessa jechaadha. Lama taatee wookii gochaa jechaadha. Akkuma kana immoo guyyooti qabamanii guyyaa akkasii guutummaan keenya dhuga ba'umsa baana jedhamee walii galamee jechaadha. Yerootti immoo guutummaa magaalichaa keessa baanu jira. Yerootti gara baadiyyaa gadi fagoo dhannu jira. Yerootti godina kana keessaa illee baanu jira jechaadha. Walii galteedhaani inni kun isa kanamaan wal qabsiisee wanti tuquu barbaadu godinoota kana keessa gaafa deemnu baadiyyaa garaa garaa gaafa deemnu jechaadha. Walii galteemaan qabameeti kan deemnu. Tokkoffaa simistera gaafa dhufnu firii waan ta'eef qormaatii hin dhiyaanne barnootas hin jalqabne waan ta'eef hin baana. Namoota baay'een yerootti magaalaa baadiyyaa dhannu jira jechaadha. Yerootti bireek yookaan immoo simistera boqonnaa simistera irrattis yerootti baanu hin jira jechaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Ciroofaa deemne irra jechaadha asii baane. Inni kun al tokko tokko godina kana keessaa bahuudhaaf rakkoon baajataa feelooshipii yerootti mudatu jira, yerootti dadhabnu jira. Fagaannee deemuudhaaf jechaadha. Sun rakkoo yoo uuman irraa kan hafe godina keessaa illee baanee baadiyyaa deemnee simistera dhumaa irratti illee akkuma kana dhuma simistera irratti illee yeroo ijoolleen biyya galuudhaaf ka'an wal qabannee yerootti adeemnu jira. Akka kanaan wal qabannees tokko tokkoonis mooraa keessattis akka kanaan dhugaa baana jechaadha. Tole gulummaan Sammaa Yoosef jedhe irratti waan dabaltuu qabda jedhamee yaada. Egaa akkuma beekamu gareen dhuga baatota keenya haala garaagaraatiin siistema garaagaraatiin hojjenna. Torbanitti guyyaa tokko qabna charchiitti jechuudha. Charchiitti wal beellamnee yerootti tireeningii waliin laannu jira. Yerootti immoo wanta nu mudate alatti yerootti dhugaa baanu wanta nu mudate achitti yeroo dheeffamu jira. Yerootti bakka wantoota garaagaraa achitti muuxannoo waliif sheer goonu jiraata jechuudha. Haa ta'uuti kunootuma jiru garuu mooraa keessatti immoo ispeeshaalii PCS kan jedhamu tokko jira ture. PCS jechuun Pray Care Share kan jedhamutu jira jechuudha. Kana jechuun nama tokkoof dursa hin kadhattaa, erga kadhattee booda hin kunuunsitaa, erga kunuunsitee booda immoo wangeela itti himtaa jechuudha. Siistema kanatti siistemni kun mooraa keessatti nama 5 hanga 10 nama 7 kan hin caalle garee gareedhaan mooraa keessatti hin qabnaa jechuudha. Mooraa keessatti iddoo isaanii mijatutti wal arganii isaan miitingii achitti tokko gaaffii dhuga ba'umsaaf isaaniif dhiyaate yeroo achitti waliif deebii kennantu jira. Yerootti baaybilii achitti waliin qo'atantu jira. Yeroo namaaf kadhatantu jira. Warra haaraatu moo warra miseensi action tiimii yookaan miseensi garee dhuga baatotaa kan ta'e kun jechuudha. Kanaaf garee gareedhaan mooraa keessatti wal qoonnee bifa kanaatiin inni hojjenna jechuudha. Bira darbee immoo mooraa keessatti akkuma obboleessi koo Yoosef jedhe galgala jechuudha. Sa'aatii 12 booda kadhannaadhaan mooraa keessa kadhachaa hin deemama ture. Maaliif Waaqayyo bifa garaagaraatiin hojjeta. Kadhannaan keenyas waa guddaa waan hojjetuuf achi keessa deemameen kadhatamaa. Bira darbeellee akkuma beekamu gaafa seexanni siistema karaa tokko cufte karaa tokko immoo irratti yaaduun barbaachisaadha. Yeroo darbee amma haalli kondiishiniin biyya keessa jire baay'ee rakkisaa waan tureef nama lama taatee dhugaa ba'uu waan hin danda'amneef mooraa alallee baanee magaala keessa fagaannee yerootti kadhachaa deemnutu jira jechuudha. Maaliif awwaara miila keenyaatiin illee Waaqayyo lubbuu baay'ee gara isaatti deebisuu akka danda'u lafa sana dabarsee akka nuu kennu waan amannuuf magaala keessa illee deemnee kadhachaa turre. Yerootti immoo qoofnee argannee nama tokko kophaa kan dhaabatu arganne itti yeroo wangeelaa dhugaa ba'aa tureera jechuudha. Ala nu biratti akkasumas darbee godinaalee garaagaraa deemuudhaan aanolee baadiyyaa godinoota kana keessa jiran deemuudhaan lafa baay'eetti Waaqayyo nu gargaaree hojjetaa turreera jechuudha. Tole galatoomii baay'ee. Mee bifa akkamiitiin kan dhugaa baatan namoota dhugaa baataniif sana achumatti dhugaa baataniif bira dabartu moo akkuma inni jedhe kaasee ture sila guddisanii sana booda maal ta'a laata namni sun akkaataatti hordoftan qabdu maaltu godhamaaf? Namootaaf gaafa dhugaa baanu jalqabuma irratti namootaaf gaafa dhugaa baatu yoo iddoo biraatti dhugaatti baay'ata ta'e jechaadha. Haala inni keessa jiru yookaan immoo
wanta inni hojjechaa jiru fakkaatteeti kan hojjettu. Yeroo baay'ee baadiyyaa gaafa deemnu yeroo haamaa yoo ta'e haama nama lama taanee deemna yoo ta'e tokko haama tokko immoo namticha haasofsiisaa jechaadha. Yoo adeemsuma dhugoomsaa keessatti akkuma beekamu durbi durbatti dhiirri dhiiratti dhugaa ba'a albaay'ee yoo rakkina hin qabu ta'e jechaadha. Haalli rakkisaa namas hin mudannetti namoonni iskaarsiitii amma hin qabaannetti dhiirri dhiiratti dhugaa ba'a durbi immoo durbatti dhugaa baati. Yoo dubartii ta'e immoo isheen dhugaatti baate ati immoo haama hamtaa jechaadha. Bifa akkasiitiinidha kan dhugaatti baanu. Fakkeenyaaf nama tokkotu inni baay'ee ariifachaa jiru humnaan qabattee dhugaatti ba'uu hin dandeessu. Sababni isaa si dhaga'uuf fedhii hin qabu waan ta'eef. Isa fakkaattee wanta inni hojjetu hojjechaa dhugaatti baata. Akkuma kanaan mooraa keessatti yeroo dhugaa baanu illee jira. Amala piree keersheer yookaan immoo PCS inni obboleessa koo gulummaan amma kaaseen namoonni gara gooftaatti dhufu. Dhugoomsuma normaalii dhugoomsuma namoota dhugaa baanes doormiitti dhugaatti baames namoonni gara gooftaatti dhufu. Isaan kana wanti ittiin isaan cimsitu dhiistee deemta miti. Fakkeenyaaf warra baadiyyaa jiran warra iddoo biraa jiranii dhattee waldaatti laattaan. Waldaatti daraaraatti deemta bakka waan gootu hin qabdu. Waldaa kana waldaa sana wanta dhaman jiru. Waldaan kiristaanaa tokko ittiin lafa kanarra jira. Ishee matta daraaraatti deemta jechaadha. Nama kana adaraa innee itti laanneetu barsiisaa jenna yeroo yerootti bilbilee isaan gaafannaa jechaadha. Ofii keenya dandeettii achi turuu waan hin qabneef baajata ittiin achi turru dandeettii ittiin achi turru fi barnootaaf isasii waan barbaadamnuuf itti laannee deemna. Warra mooraa keessaa garuu akkamitti qaban asitti fakkaate follow up yookaan immoo duuka buutummaa hordofsiista jechaadha. Akka inni barnoota hordofu goota jechaadha. Akka jechuun doormitti nama 5 nama 2 nama 1 jechaadha. Amma nama asitti dhugaa bayoon si fide si dhiisee man deemu. Amala kiristaanummaa maal akka ta'e, hojiin maal akka ta'e, fayyinni maal akka ta'e, cubbuun maal akka ta'e, macaafa qulqulluu dubbisuun maal akka ta'e, kadhannaa illee ama barsiiftutti jechaadha. Duukaa tuttaa yeroo wajjin fudhattaa, wajjin shaayii bunaaf baataa, amala akkasiitiin hordofii laattaaf jechaadha. Isa booda qabdee gara waldaatti geessisaa, barnoota fayyinaa guutummaa guutuutti akka inni baratu goota. Bifa akkasiitiinidha kan namoota dhugaatti baamu kana wajjin turre jechaadha. Tolee kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun televezyiina mo'aati. Qophiin qophii dirree wangeelaa yommuu ta'u barattoota saayinsii fi teknooloojii Adaamaa irraa gartuu dhuga baatii ta'an obboleessa koo Yoosefiif obboleessa koo Gulummaa waliin gaaffiif deebii qophii dirree wangeelaa irratti isiniif dhiyeessaa jirra. Egaa waldaan kiristaanaa bakka jirtu hundumaatti dhaloota akkasii oomishtee biyya irratti yoo ergiteef dhaloota iddoo jiranitti dhiibbaa uuman ta'uu danda'u jennee yaadna. Isa kanaaf waldaan kiristaanaa illee barattootaaf dhaloota guddataa jiran waldaa sana keessatti jiratturraa oomishtee dhaloota dhiibbaa geessisan biyya irratti erguudhaaf ga'ee guddaa akka isheen qabdu gaaffiif deebii kanarraa argachuu akka dandeessan nan amana. Kanaaf qophiin keenya ammas akka itti fufetti jira. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Gulummaan yaadanni jedhe irratti namootatti gaafa dhugaa baatanii fiddan dhaloonni warra isin itti dhugaa baatan kun namootni bakkees namoota keessaas mooraa keessaa hiriyootuma wajjin barattan bakkeedhaa immoo namoota hojii dhuunfaa isaanii hojjetan qotee bultoota ta'uu danda'u namoota garaagaraa akka isaan ta'an Yoosef kaasaa ture. Mee kallattii deemtan kanarratti wanti dhiibbaa isin irratti ga'e wayiin jiru laata? Namoota iddoo malee asofsiistanii yookaas fedhiisaa ala wanti isin mudate hin jiru laata? Nama kana wajjin wal quunnamtanii. Akkuma Yoosef jedhagaa yerootti dhugaa ba'umsaaf deemnutti wantoota baay'eetu nu qunnama. Tokko warra homaa hin qabne fa'aa warra kiisiin duwwaa ta'etu nu qunnama. Bira darbee immoo warreen hojii garaagaraa hojjetattu nu qunnama. Anamma kan na qunname keessaa ispeeshaalii osoo naannoo Bishooftuutti dhugaa ba'aa jiru ammuma ji'a jaffaa keessa baruma isa kana jechuudha. Dhugaa baasoo hin jiru namoota lama isaanii musliimadha. Harargeedhaa ka'aniitu miila isaanii mata haaraadhaa ka'aniitu miilaatiin dhufan. Miilaan dhufne jedhanii bakka dubbachuu hin danda'anii already beela'anii bakka baay'ee guyyaa 2 guutuuf edda midhaan qammasne jedhan. Bakka baay'eedhuma dadhabaniiru. Sababoota kondiishinii darbeetiin qeerraa buqqaanii inni tokko achidha inni tokko naannoo sabbataati. Itti dhufee haasofsiisee bakka wantoota baay'ee gaafan jedhutti namoonni kun akka homaa hin qabne jireenyi isaanii baay'ee bututaa akka ta'edha kanan irraa hubadhe jechuudha.
haa ta'uuti ani si faana haasa'uu hin dandeenye iddaan midhaan qammasee guyyaa agasiitii naan jedhe. Ani immoo akka carraa barataadhas qarshii hin qabun ture. Qarshii 20 kiisiidha qaban ture. Achi daabbootiin bitadhaa jedheetan qarshii 10 lamaan isaaniitti kennee itti dhugaa bahee akka carraa inni tokko innasuma achitti waaqayyootiin fudhatee akkasittiin kondiishinii baay'eetu nu quunnama ture jechuudha. Innaa yeroo deemnutti immoo warreen akkuma Joosiin jedhetti wanta keessa jiraniin itti dhaqnaa jechuudha. Hin qotu taanaan inni tokko irraa fuudhee qotaa inni tokko itti dhugaa ba'a jechuudha. Hin haama taanaan inni tokko naamaa inni tokko itti dhugaa ba'a jechuudha. Wanti hawaasni sun keessa jiruun itti dhaqnaa jechuudha. Aadaas taanaan aadaa hawaasni sun qabuun itti deemna jechuudha. Fakkeenyaaf karrayyuu yoo ta'e jechuudha. Bifti uffanni karrayyuu bifa asii gadee keewwatamoo ta'e nus akkaataadhuma kanaan keewwannee itti dhaqna malee bifa adda ta'eetiin itti hin deemnu jechuudha. Kanaaf waanuma keessa jiraniin itti deemna jechuudha. Haala kanaatiin gaggeessaa turre jechuudha. Mee kan biraan namoota kana wajjiniin akka carraa nama ariifatutti baatee mudannoo wayii mudatee hin beeku yookiin walloliisa ta'uu danda'a. Yeroo isin baatan kana tarii gartuuma wajjiniin jirtu keessatti illee wanti isin ragee hin jiru laata dhiibbaan wayii wanti isin yaadattan. Akka dhuunfaa koottanii wanti yeroo hundumaa yaadadhu jechaadha. Waggaa lammaffaa kootuun baradhu jechaadha. Baruma darbee gara jalqabaa irrattidha. Innaa achi ammas baadiyyaa madhaddoon jirru utuu dhugaa baarruudha. Oomaan beekuun tureen bakka. Oomaan beekuun ture bakka namootatti dhaabadhe haasaa jira. Isa booda namuma gaarii abbaa jedhan namarsuun arginu. Jechuun oomaayyuutu ani hin balleessine jechaadha. Obboleessa tokko wajjin jirra. Natti marsan bakka. Natti marsanii garatti baanuu wallaalleen. Inni tokko nudhaa, inni tokko nu arrabsaa, inni tokko nu kabala. Haalumti isaanii galuu dide bakka. Kana booda maal balleessine waan balleessite booddee haasofta jedhanii akkas qolee keenya qabanii nu daddarbachaa jechaadha. Gara buufata isaatti nu geessanii kanadha kan yeroo baay'ee yaadadhu. Mee gulummaan Yoosef namoota baay'ee argachaa jirraa argachaas turre sababa kanaaf iyyuu dhalolli kan nutti ka'ee jedhe. Mee namoonni isin argattan akkam laata? Namoota amananii gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii duukaa bu'an qabatamaatti wantoota beebbeettan qabdu laata? Egaa akkuma inni jedhe namoota baay'eetti dhugaa ba'aa turre irraa naannoo Adaamaa kanattis naannoo godinaalee Shawaa Bahaa kana keessa bira darbee iddoo baay'eetti deemaa turre irraa haa ta'uti garuu kanuma bara 2009 saamiseera lammaffaa kana as ji'a shanaffaa as ta'e wanta muraasaa sun itti hime fakkeenya ji'a shanaffaa keessa baruma kana naannoo Bishooftuutti yeroodhuma boqonnaa sana jechuudha. Haalli isaa kondiishiniin isaa baay'ee rakkisaa baay'ee yerootti namni lama waliin dhaabachuu hin dandeenye keessatti Waaqayyo nu faana ta'a jennee deemnee naannoo nama 832tti dhugaan hin bahamee jechuudha. Namoota ammanaa kana keessaa immoo akka fayyisaa dhuunfaa lubbuu isaaniitti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan fudhatanii kan amananii gooftaa jechuudha. Isaan keessaa yeroo tokkotti jechuudha namoota 64 jechuudha. Namoota 64 gooftaa fudhatanii jechuudha. Achumarraa deebinee immoo ji'a jaaffaa naannoo guyyaa 19 kaasee hanga naannoo guyyaa 23tti naannoo torban tokko guutuuf jechuudha. Naannoo Adaamaa kana magaalaa Adaamaa guutummaatti fellowshippii Amaariffaa fi fellowshippiin keenya waliin ta'uudhaan waldaa kiristaanaa Gireet Komishinii waliin ta'uudhaan namoota naannoo 11,740tti dhugaa ba'ame. Isaan keessaa immoo naannoo namoota 435 fayyisaa dhuunfaa lubbuu isaanii godhatanii gooftaa fudhatanii jechuudha. Torban tokko sana gidduutti. Achirraa kaasee immoo naannoo Marmaarsaatti deemne ji'uma jaaffaa kana keessa jechuudha. Naannoo Walanciitii kan jedhamu kan asuma naannoo Shawaa Bahaa keessa jira. Achi keessatti illee naannoo namoota 349tti baadiyyaadhaa dhugaa baanee achi keessaa immoo naannoo nama 12 Yesuus Kiristoosiin fudhatanii jechuudha. Achi naannoo baadiyyaadhaa fageenya kiiloomeetira baay'eedha deemtaa achitti dhugaa ba'aa turre jechuudha. Achirraas deebinee torbeedhuma naannoo ji'a 3 kan ji'a 4 kan hin caalle kana gidduu intervaalii kana jechuudha isinitti himaa jiru. Achi kaasee immoo naannoo Adaamaadhuma kanatti ammas deebinee jechuudha. Barattoota keenyaan naannoo torbee darbe keessa namoota 151tti dhugaa ba'amee sa'aatii misaa qofa sa'aatii ganamaa kaasee hanga sa'aatii 6 jechuudha. Keessaa naannoon namoota 8 gooftaa fudhatanii mooraa keessatti illee namoota baay'eetu fudhatee jechuudha. Barattoonni bifa PCS siistema isiniin jedheen dhugaa ba'amee bakka
baay'eedhuma gooftaan irratti haa ulfaatu baay'ee waaqayyo nu gargaaraa jira jechuudha. Mi baay'ina kana fi humni namootaa hammami isin gartuu keessan baay'inni keessan hammami namoota amma kanatti kan dhugaa ba'u wal faana deemtaniitu moo baay'inni keessan nama hammamiiti isin? Egaa baay'inni keenya garee dhuga baatotaa kan jedhamu amma daataa wanti irraa kan qabnu yeroo tokkotti dhufee kan wantiidhaan miseensa hin qabnu jechuudha. Naannoo nama 100 ol ta'ee jira jechuudha amma baay'ina isaatiin jechuudha. Yeroo itti baanutti illee guutummaatti yeroon hin baamne jira. Maaliif ijoollonni tokko tokko keessa sababa qormaata wanta garaagaraan hin hafu hammi jiran garuu hammi dhufan hin dhufu. Kana booda wal fudhanneetu baanee dhugaa baanaa jechuudha. Mi namoota meeqa taatanii ture kan isin dhugaa baatan? Egaan achirratti tokko fellowshippii lammataa faana taaneeti bira darbeellee namoonni waldaa kiristaanaa tokko tokko nu bira jiru. Baay'inaan immoo garee dhugaa baatotaa qofa otoo hin taane miseensa fellowshippii keenyaa waliin taane kana maalifaas waliin taane magaala kana guutummaadhuma jechuudha. Dhuunfannee guyyaa isa dhumaa fa'itti ispeeshaalii kaal mana lafa qulqulleessaa bakka qoshashaa wanta garaagaraa bulchiinsa magaalaa gaafatamee lafa isaa qulqulleessaa inni kaan dhugaa bahaa bakka wantoota addaa wantoota seenaa hojjetamee hin beeknedha jechuudha guyyaa sana kan hojjetame jechuudha. Waaqayyoon haa galatu. Mi gara Yoosefitti yommuu deebinu yeroo baay'ee barattoonni yuunivarsiitii iddoo itti waaqeffatan dhabanii hin rakkatu. Waa baay'ima sana keessatti garuu hojii isaan hojjetan hojii gurguddaadha. Inni kun akkam akka waldaa keessaniitti yookiis akka gartuu barattoota kanaatti isiniin wanti isin mudate hin jiru laata? Tarii rakkinni karaa kanaa isin qunname jira. Sanammoo akkamittiin keessa darbitan? Baay'ee gaariidha. Dhuguma hin mudata. Inni dhageenyas nagarras waan baay'ee jechaadha. Baay'een isaanii dirmannaa kan barbaadan jiru. Barattoonni yuunivarsiitii amma akkuma ati kaaste dhagaa irratti kan waaqeffatan jiru. Afaanuma Oromoo waan dubbataniif qofas yeroo itti iddoo dhaban illee jira. Tasuma iddoo dhabanii waldaan isaan simachuu diddee rakkina gurguddaa keessa mana kiraayii birrii gurguddaan fuudhanii kaffalaa isa dhugaa ba'uu kan ittiin qaban garuu mana kiraayitti kan kaffalaa jiran. Waan baay'eetu jira jechaadha mana kireeffatanii kan itti waaqeffatan jiru. Haa ta'u garuu ani gama kanaan Waaqayyoo dhuguma isaa waldaa eebbifamtuu nuuf kenneera. Waldaa Makaana Yesuusii Boolee afaan Oromoo asitti argamtu baay'ee waldaa nama dhibduudha. Waldaa baay'een Adaamaa kana keessa jiran nuuf simannaa gaarii nuuf godhaniiru. Iddoo kana garuu iddoo buufannu nuuf kennanii iddoo itti hojjennu biiroon keenyas achidha. Iddoon hojii keenyaa illee achidha. Waldaan sun waldaa baay'ee fakkeenyummaa qabdu jechuun nan danda'a. Sababni isaa nuun baasee waldaa biraas dhannee gaafannee waan dhabne hin qabnu. Waldaalee wajjin hojjechaa jirra. Magaalaa Adaamaa keessa waldaaleen jiran waldaalee baay'ee namatti tolan waldaalee baay'ee barattootaaf iddoo gaarii qabanidha. Waldaaleen magaalaa kana keessa jiran dhuguma waldaa fakkeenyummaa qabanidha jechuun nan danda'a. Waldaa an amma sii kaasu kun yeroo dhufnu simannaa gaarii nuuf gooti beekta. Simannaa nuuf gootee affeerraa nuuf gooteetu gara nuuf kadhatanii nu eebbisaniitu waggaa barnootaa haaraa nu jalqabsiisu. Isa booda gaafa galuuf jennus nagaadhaan galaa mana gaariitti galaadhanii dhaamsa nutti kennanii waldaa keessatti nagaa nuuf himaa jedhaniitu affeerraa gaarii nuuf godhaniitu nu geggeessu jechaadha. Barattoota guutummaa kanaaf affeerraan godhame jechaadha. Barattoota guutummaa kana walitti qabamee eebbifame. Inna baay'ee waan nama dhibuudha. Bakka baay'ee Waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Yeroo baay'ee nu cinaa dhaabbatu nu gargaaru deeggarsa gurguddaa nuuf godhanii biiroo guutuu nuuf kennanii jechaadha. Iddoo mi'a keenya naqannu guutuu nuuf kennaniitu isaan duukaa hojjechaa jirra. Baay'ee Waaqayyo isaan eebbisu. Waldaa biraan illee akka kana fakkeenya ta'anii barattoonni kun afaan Oromoodhaan waaqeffatu malee afaan Oromoo waaqeffatu miti. Waaqa waaqeffatu, Waaqayyoon waaqeffatu. Afaan Oromoodhaan waan waaqeffatamaniif jibbamuu hin qabanii, ari'atamuu hin qaban. Kana malees immoo fellowshippii miti kamiyyuu afaan kamiyyuu kan waaqeffatu dhugaatti hubatamee iddoon laatamee fi wajjin utoo hojjette waldaadhaaf dhaamsa akkasiin qaba. Fellowshippii barattoota yuunivarsiitii faana yoo hojjette waldaan caalmaatti effektiivii taati. Humni cimaan fellowshippii keessa jira, dargaggoota bira jira. Ogummaan guutuun immoo isaan bira jira, abboota bira jira. Walitti yoo dhufe wanti kun baay'ee waan bu'aa qabu ta'a. Dhaamsa akkasiin qaba waldaa kiristaanaatiif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Tole eebbifame ulfaadha. Mee gara gulummaatti yommuu deebi'u gulummaan ati immoo wanta ati jettu yoo jiraateef barattoota sadarkaa tokkoffaarra lammaffaarra jiraniif akkasumas immoo barattoota haala garaagaraa keessa jiraniif akkaataa dhuga ba'umsa keetii kanaan dhuga ba'umsa gartuu kanaarraa fakkeenyummaa ati fudhattee dhaamsa isaaniif qabdu yoo jiraateef carraansiif laadha. Dhaamsi inni qabu dhaamsa lamaan qaba. Dhaamsi tokkoffaan akkuma jettani barattoota yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiran akkasumallee
waldoota kiristaanaa garaagaraa keessa kan jiraatan dargaggootaaf warra haayiskuulii irra baratan warra piriiparaatorii irra barataniif ergaan ani qabu wangeelli jireenya keenyadha. Jireenya keenya irraa immoo gargar baanee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu maal jedhaa? Ani wangeela yoo lallabuu baadhe anaaf wayyoo jedha. Anis atis wangeela lallabuu yoo baanne nuuf wayyoodha. Guyyaa tokko gaafatamuun keenya hin hafnu. Kanaaf dargaggoonni hundumtuu lafa jirtanitti yeroo keessan hin beellaminaa, umurii keessan hin dabarsinaa, umurii qabdanitti yeroo qabdanitti gooftaaf hojjedhaan jedhaa, dhugaa ba'an isiniin jedhaa. Inni daldaltu lafa daldala keetti, inni hojjettu lafa hojii keetti, biiroo jirtu keessatti, barataan immoo kilaasii barattan keessatti, hiriyoota qabdan keessatti dhugaa wangeelaa kana isa nuuf gale, isa hubattan, isa fayyitan kana fayyina kana immoo dabarsitanii obboloota keessan warra miidhama adda addaa keessa jiran, warra nagaa dhaban, warra jireenya dhaban kanaaf fayyina kan akka qooddan adaraan isiniin jedhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Inni lammaffaan immoo dhaamsina inni qabu. Egaa akkuma beekamu fellowshippiin keenya gama dhuga ba'iinsa kanaan hojii gurguddoo hojjetaa akka turte egaa wantoota baay'ee isiniif kaafnee jirra. Haa ta'uuti garuu hamma deemuu qabne ammayyuu deemnee hin jirru jechuudha. Sababa maaliif yoo jenne sababa baajanni hanqinni baajata tokko tokko baay'ee nu mudatee jira. Maaliifi torbaniiti ji'atti fellowshippiin keenya bakka garaagaraa deemtee buufattee wangeela lallabuudhaaf yeroo hundumayyuu oopinii waan taateef hanqinni baajataa nu mudatee jira waan ta'eef namoonni garaagaraa bakka garaagaraa jirtan biyya keessas biyya alas kan jirtan hundumti keessa waldoonni kiristaanaas nu faana hojjechuu warri barbaadan dargaggoonnis barattoonni kamiyyuu balballi keenya banaadhaa koottaa waliin hojjennaa koottaa waliin wangeela babal'isnaa koottaa waliin mootummaa waaqayyoo waliin isiniin jedhaa. Gooftaan hunduma keessa haa eebbisu. Eebbifamaa. Hojiin dhuga ba'umsaa hojii imerjensiidha baay'ee. Emerjensii wanta jedhamu baay'ee wanta yeroo fudhatu miti jechaadha. Atamma kaatee waaqayyoo boransiif hojjedha irraa yamanaa kenne yoo jettee isheedhe sii fayyama waaqayyo rakkoo qabu. Sii fayyama garuu nama biraa ergata. Nama biraa ergata iddoo keetti kan hojjetu kan biraa ergata malee siin eegu waaqayyo. Kana jechuu kan barbaadeef maalodha? Hojichi hojii baay'ee ariifachiisaadha. Baay'ee jirjirsaadha. Waldaan kiristaanaa hojii baay'ee irratti dammaquu qabdudha. Namoonni kam al tokko dhuga ba'umsa kennaa godhan namoonni ilaalan jiru. Kennaa wayii godhanii namoonni ilaalan jiru. Dhuga ba'umsi kennaa miti. Itti gaafatamummaa yookaan ergama guddicha nutti kennameedha jechaadha. Kennaa isaan qabu waaqayyoon ittiin dubbanne namoonni ilaalan jiru. Walumaa galee keenyatti gooftaa Yesuus Kiristoos Maatewos 28:18 hanga 20tti gaafa dubbistu akkasidha. Dhaqaa namoota hundumaa barsiisuudhaan bartoota tokko godhaa waan inni sana abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaadha. Ani immoo amma dhuma baraatti isin wajjin jiraadha. As keessa jechoota sadii jira beektaa jechoota ciccimoo sadiitu jira. Dhaqaa kan jettu ajaja guddicha, hojjedhaa ergama guddicha fi abdii guddicha Great Hope seennu jechaadha. Isinii wajjin jira kan jedhu sun immoo isa dhumaadha jechaadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa wanta kana irratti dammaqxee hojjechuun dirqama isheedha malee fedha ishee miti, mirga ishees miti. Namni dhuunfaas hojii kana hojjechuudhaaf ergama guddicha nutti kenname kana hojjechuudhaaf mirga miti, fedhas miti. Dirqama fayyina keenyaati. Amma waan an fayyeef kan hin hojjedhu. Atama waan fayyiteef kan hojjettu jechaadha. Namni amma ganaa raajiintu dubbachuu san barbaachisu jechaadha. Fayyee taanaan hojjechuu qaba bakka. Sababni isaa namni hospitaala ciisaa jiru tokko ka'ee afatan miicu. Biqilaatti bishaan hin naqu. Namni fayyee garuu hojjetu hin hojjeta. Argite? Kanaaf atama fayyitee taanaan hojii hojjechuu qabda bakka. In fayyina taanaan immoo hojii hojjechuu hin dandeessu. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee bakka argataa. Tole, gulummaa dhaabaaf Yoosef Bushuraa Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaarraa yeroo keessan isa baay'ee mi'aaf miidhagaa yeroo baay'ee itti fayyadamuu barbaaddan nu waliin waan dabarsitaniif maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin guddiseen isin galateeffadhaa. Waaqayyoo isin eebbisu ulfaadhaa. Barri keessan eebbifama ulfaadhaa. Waaqayyoo isin eebbisu. Tole, egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya Yoosef Bushuraa fi gulummaa dhaabaa waliin gaaffiif deebii magaalaa Adaamaa Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti gartuu dhuga baatii ta'anii barattoota Yuniversiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaa waliin warra hojjetan keessaa warra tokkodha. Egaa jarreen kun dargaggoota humni isaanii cimaa waa bu'anii ba'anii hojjechuu dhugaa ba'uu akkasumas wangeela Kiristoos kana
babal'isuu danda'an dhaloota akkasii baay'ee waldaan kiristaanaa oomishuu danda'u qabdi jenna. Egaa gamanumaan qophii keenya har'aa asumarratti yommuu xumurru turtiin waliin gochaa turtaniif Waaqayyo guddaa isin eebbisu jechaa sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Hambisaa Gurmuu yommuu ta'u ana waliin ogeessa kaameeraa Naatnaa'el Boonjaa akkasumas Heenok Asraat waliin taanee qophii keenya har'aa asumarratti raawwannaa yeroon waliin qabaachaa turtaniif Waaqayyo isin eebbisu torban qophii biraatiin wal arginaa ulfaadhaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee